Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokkotti ni amanna ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa baase. Egaa kana booda nagaa fi gammachuutu nuuf ta'e ameen. Kanaan dura namni maaliif amantaa isaa jijjiira mata duree jedhu kutaa tokkoffaa keessatti hubannoo dhabuudhaan mata duree jedhu akkuma ilaalle, har'a immoo yoo fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e namni maaliif amantaa isaa jijjiira kan jedhu kutaa lammaffaa jalatti wajjiniin ilaalla. Namni maaliif amantaa isaa jijjiira? Kanan qabu nagaha jechuu dhabuudhaan amantii isaa ni jijjiira. Namni maaliif amantii isaa jijjiira? Kutaa lammaffaa kanin qabu nagaa jechuu dhabuudhaan amantii isaa ni jijjiira. Kanan qabu nagaa jechuu dhiisuu irraan kan ka'e namni yeroo hunda sodaa waaqayyoo fi gara waaqayyootti deebi'uun jiraachuun akka isa irra jiraatuu fi namni wanta barbaadu hundas harka waaqayyoo irraa argachuu akka danda'u dammaqees tahee akka inni yeroo hunda jiraatu yoo ibsutti qulqulluun Phexros akka jechuun dubbatee jira. Inni isiniif waan yaaduu fi yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataatii dhiisaa. Of qabaa dammaqaas. Seexanni hamajaajiin keessan akka leenci yeroo beelahutti naanna'utti nama liqimsuu barbaade ni naanna'a. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 7-8. Namni garuu har'a waan waaqayyoon nuuf yaadu dhiisee itti fakkaachuun afaan diina keenya seexanaa buhaa jira. Seera amantaattis wallaaluu keenya irraan kan kaane akkas goone sana goone jechuun waan hedduus yaada ibsas. Haa ta'u malee sagalee waaqayyoo barsiisu qulqulluun Phaawulos akka jechuun saba warra Roomaaf ergeera. Warri seera utuu hin qabaatin yakkan hundinuu seerichi utuu hin ilaalamin itti ni murtaa'a. Warri seera qabaatanii yakkan hundinuu seerichaan isaanitti ni murtaa'a. Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 12 jechuun qulqulluun Phaawulos warra seera hin qabnu jechuun yakkanii fi cubbuu hojjetaniifis murteen akka jiru barsiisee jira. Har'a seerri kuni barumsi kuni kan itti fufedha malee yeroosuma qofa kan tahe miti. Namni qabeenya qabu nagaha jechuu dhiisee seeruma beektummaa badhaadhina barbaacha amantaa isaa ni jijjiira. Harka seexanaa irratti ni kufa. Seexana wajjinis walii galtee uumaa qabeenyaa bor darbuu fi jecha jireenya hin darbine kan bara baraa dhaba. Ammas qulqulluun Phaawulos qabeenya qabdan isin gaha jechuun akkas jedhee ilma Xiimotewosiif ergaa ergee jira. Namni waaqayyoo ta'uu nama wanta qabuun of dandahee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokko illee finnee gara biyya lafaa hin dhufne. Isa keessas waanuma tokko illee fuunee bu'aa hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannus qabaannaan nu gaha. Warri sooruma barbaadan immoo qormaatni kiyyootti kajeellaatti gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessattis ni kufa. Kajeellawwan kunis beeleffamuu fi baduu keessa isaan ni buusa. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 6-10 jechuun namni kiyyootti akka hin galle waan tokko illee finnee gara biyya lafaatti akka hin dhufne waan tokkos immoo fudhannee akka hin deemne garuu kan qabnu nu gaha jechuun waaqayyoon galateeffachuu akka qabnu jaalala waaqayyoo irraas akka adda
irraas adda bahuun akka nurraa hin jirre nu barsiisee jira. Hundumtuu keenya guyyaa dhaloota keenyaa haa yaadannu. Yeroo dhalannu boonyee gara addunyaa kanaatti dhufne. Sababiin isaa addunyaa kana irra bara baraaf hin jiraannu waan ta'eef maal gochuufi gara biyya lafaatti dhufne jechuun akkasumas biyya lafaa kana irra akka duunu waan beeknuuf yeroo dhalannu boonyee warra keenyaafis firii hundi garuu gammachuu fi ililleen nu simatan. Gaafa duunu isaan ni bohu. Nuti garuu sagalee dhokfannee bakka dhufnetti deebina. Eegaa yaa kiristaanotaa addunyaa kana irra kan dhalannu addunyaa kana irraa kan dabalamnu hin jiru. Garuu hundumtuu akka nuti amantii keenya jijjiirru akka nuti jireenya bara baraa dhabnee du'a bara baraa duunuu fi qabeenyaan beekumsaan ogummaa akka nutti hir'atu taanetti nu ilaallee kan qabnu hin gahu jechuun jaalala Kiristoos irraa adda nu baasuuf dhama'aa jirra. Nuti amantaa keenyatti jabaannee jaalala Kiristoos irraa maaltu adda na baasa? Amantaa koos hin jijjiiru, fannoo koos hin kutu jennee wareegamummaa dhugaan wareegama ta'uu qabna. Qulqulluun Phaawulos akkas jedheera. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar na baasa? Gidiraa yookaanis muddamni, ari'atamuu yookaanis beelli yookaanis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookaanis billaan gargar nu baasuu hin danda'aree jedhe. Roomee 8:35 jechuun homtuu jaalala Kiristoos irraa adda nu baasuu akka hin dandeenye Abbaa kan himaa kana fuula qulqulluu sadii waaqa tokko ameen jechuun homtuu jaalala Kiristoos dhiifamamaati waaqayyo jechuun homtuu jaalala Kiristoos irraa adda na baasuu akka hin dandeenye ibsee jira. Nuti har'a jaalala qabeenyaa moo beekumsa ogummaa moo maaltu Kiristoos irraa adda nu baasa jennee jabaachuu qabna. Amantaa keenyatti cimuu qabna. Amantaan dhaabbachuu qabna. Kaaltuu ta'uun fedha fooniitti qabeenya barbaaduun fedha foonii fi bitamuun immoo amantaa nama geeddarsiisa. Kun barbaaduun fedha foonii fi bitamuun immoo amantaa nama geeddarsiisa. Kunis amantaa keenya kan amantaa uumaa keenyaa dhiisuullee qaama biraa fi akka bitamnu nu taasisa. Kiristoos akka nuti lammaffaa hin garboomnee fi bilisa nu baasee birmadummaas nu baasee nu labse. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuu fi Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa. Deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Galaatiyaa 5:1 jechuun qulqulluun Phaawulos dubbatee jira. Sababni isaa gooftaan keenya araara isaa lammaffaa irra hin deebineen
bilisummaa dhala namaa hundaaf kennee jira. Namni garuu ofii barbaadee kanan qabus nan gahu jechuun yoo amantaa isaa jijjiire garbummaa seexanaa jalatti of kuffisee ofii harkaa seexanatti of kennee Kiristoos lammaffaa dhufee duhee bilisa si baasa miti. Kiristoos lammaffaa kan inni dhufu murteedhaafidha. Nuti har'a akka hin gowwoomne gowwoomsa seexanaas injifachuun amantaa keenyaan dhaabbachuu qabna. Ergaa kanan qabu nagaha jechuun dhiisuun namni amantaa isaa egaa kanan qabu nagaha jechuu dhiisuun amantaa namaa Egaa kanan qabu nagaa jechuu dhiisuun namni amantaa isaa akka inni jijjiiru hanga ammaatti kan ilaalle yoo ta'u, caqasa kanaan gadii kana immoo dubbifadhaa hojii mana keessanii. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1-8, Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 15, tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 14, Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 34. Hisqeel boqonnaa 13 lakkoofsa 19, Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 4-12, Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 4-12, Seera keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 3-4, Kinaa'el boqonnaa 34 lakkoofsa 6-8, Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 15, Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 14, Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti ni arganna. Waaqayyo amma dhumaatti cimsee amantii keenyaan nu dhaabuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Amma yoonaatti kan nu gorse kan nu barsiise galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma dhumaatti cimsee nu dhaabuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokko Ameen. Maqaa